Gootota Oromoo isa sikkoo mandoo tooree tottooba'a haawusoo humna siroo duuleen faaka hawwasii lalleenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Beela'uu iyyoo hin barbaanneem ilma dhalchuudhaabiin furmaata qaala'insa jireenyaatiif mootummaan Itoophiyaa kaa'edha. የአወላለድ ስርዓታችንን ትንሽ ያዝ ማድረግ ካልተቻለ ፍላጎት እየጨመረ ስለሚሄድ በከፍተኛ ደረጃ አስቸጋሪ ይሆናል። ለሚለን ኢትዮጵያ መነን ሂዳ ሳውዲ አረቢያ ጅራን ሁንደም ኢትዮጵያ ተው ኢሳኒ ነመሸክሲሳም ሁንደ ኢሳኒ ወልት ቀበኒ ገልቹን አሞም ባላብራ ኢትዮጵያ ተፍዶዳም አብይ አህመድ አሊቱም ጀደም ሁሉም ፓስፖርት ያለው አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል። የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል። መከራም አብሮ እንዳይመጣ ቆም ብሎ ማጥናት ማስላት ስለሚፈልግ ነው። mootummaan Itoophiyaa walwaraansa Itoophiyaa duram dhaabbilee mallaqa addunyaam international monetary fund fi baankii addunyaarraa mallaqa liqeeffachuun akka waan haadha irraa liqeeffachuuti jechuun haadhatti qixxeessee faarsaa tureem erga walwaraansi Itoophiyaa jalqabee boodam dhaabbileen birmadummaa Itoophiyaa fi gaaga'ama diinagdee Itoophiyaa dhalchanidha jechuun qeeqaati jira. IMF ለኛ እየወሰነ ያለው ሀብት 700% እድገት አለው እስካሁን ከነበረው 700%። አንዳንዶች አሁንም ድሮም ብድር ነበረብን አሁንም ብድር ይጨመራችሁብን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከአይኤምኤፍ እና ከወርልድ ባንክ መበደር ከእናት እንደመበደር ነው። Prezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin tarkaanfii waraanaa addaa ta'een meeshaalee waraanaa hiikkachiisuuf ilaalcha naazii Yuukireen keessaa balleessuuf tarkaanfii fudhanne jedhe. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti dhalate waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'an ammoo yaaddoo xiinxaltootaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii kun kan daawwataa jirtan qophii torbaanii mil'oo Tibbanatim Melo Tibbana Kenya Ratin Parlama Ethiopiam Mome Minister Ethiopiam Kokobi America kan HRM 6600 jedhum kan Ethiopia haleluf qopha ajrom akkasuma sammam warana Russia fi Ukraine jidduutti jalqabem mil'anneeti jirram amsray sabatim gama ogumma kameratin ammam Abdi Jamaltu nafana jiram hanga xumura qophii keenyaatim nufana tura yoo jennum kabaja walinim Gootota Oromoo isa sikkoo mandoo tooree tottooba'a haawusoo humna siroo duuleen faaka hawwasii lalleenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. irratti jedhamem yaa'ii lammiilee Itoophiyaan biyya Saa'udiitti hidhaman hundi Itoophiyaa ta'uun isaanii qabatamaa miti jedhamem keessuma ajjechaan abbootii gadaa Karrayyoo fi Oromiyaa guutuu itti awwaalamem walgahii weerarri finxaaliyyiin Amaaraa Oromiyaa dhiyaa giddu galeessam Shawaa Lixaatti raawwataa jiran itti dhokatee fi walgahii olaantummaa fi injifannoon mootummaa biltsiginnaa leellisuun yoo adeemsiftum dhuma torbee darbee ammoo addunyaan waraana Raashiyaa fi Yuukireen kan ka'umsi isaa waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'a jedhamuun sodaatamee keessummeessite. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad uummata Itoophiyaatiin qaala'insa jireenyaa to'achuuf dhala dhaabaa yoo jedhuun pirezidaantiin biyya michuu Itoophiyaa Raashiyaan Vilaadimir Puutiin Yuukireen irratti waraana banuun yaaddoo waraana addunyaa sadaffam addunyaatti uume. Biyya waraannii fi qaala'insa jireenyaa tumsaan qormaataa jiran keessatti ijaarsi paarkii fi haaromsi manaam Projekti gurguddaan mootummaan Itoophiyaa leellisuun ta'aniiti jiru. Beelaa fi hongeen ajjechaa fi buqqaatiin weerarrii fi duulli waraanaa uummata irratti taasifamaa jiru akka tooftaa injifannoo mootummaa biltsiginnaatti raajeffatamaniiti jiru. Rakkoo dinagdee fi qaala'insa jireenyaa waggoota 10 dura warraaqsa biyyoota Arabaatiif sababa ijoo ta'ee ture. Bara 1966 Itoophiyaa keessatti ammoo sababa battala warraaqsaa ta'eeti ture. Gurraandhala bara 1966 boba'aa liitirii tokko irratti saantimni 2 waan dabalameef fincilli konkolaachiftoonni taaksii kaasan kutaalee hawaasaa biroo wajjin qindoomuun mootummaa sirna mootii gonfoo barbadeesse. Bara bulchiinsa biltsiginnaa ammoo liitira tokko irratti birrii 6 ol dabalamus konkolaachiftoonni taaksis ta'ee konkolaachiftoonni biroo qaala'insa jireenyaa hammaatus biilboordii noomoor jedhu qabachuun deeggarsa mootummaa biltsiginnaatiif qaban argisiisaatii jiru. Mootummaan ammoo uummata jireenyi natti qaala'ee jedhaa jiruun dhala dhaabii jedhaatii jira. Teessuma ariifachiisaa sadaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa kibxata darbe gurraandhala 22 bara 2022 irratti geggeessaan biyya guddoo gaanfa Afrikaa Abiyyi Ahmad Ali sirna hormaataa kenna innoo yoo hin qabin fedhiin dabalaa waan deemuuf sadarkaa olaanaadhaan rakkisaa ta'a jedhe. የአወላለድ ስርዓታችንን ትንሽ ያዝ ማድረግ ካልተቻለ ፍላጎት እየጨመረ ስለሚሄድ በከፍተኛ ደረጃ አስቸጋሪ ይሆናል። Haasaan kun haasaa ogeessota diinagdee dinqisiisee haasaa tiyoorii ikoonomiksii kam keessattuu dhagahamee fi mul'atee hin beekne haasaa abbaa ikoonomiksii yookaan the father of economicsii lammii Iskootlaandii Adam Smith osoo lubbuun jiraatee ajab jechisiisuudha. Furmaanni geggeessaan biyya uummataa miiliyoona 120tti dhiyaatu qabdu geggeessuun qaala'insa jireenyaa uummata lukkata kan dhaabaa jiruuf kaa'e dhalatoo achoodha. Namoota dhalatan keessaa saayintistiin rakkoo addunyaa furuun hayyoon dhibdee siyaasaa waldhaanuun ogeessiin diinagdee rakkoo qaala'insa jireenyaa furuun akka dhalatuun ministeerri muummee Itoophiyaa yaada keessa waan galche hin fakkaatu. Muummeen ministeera Itoophiyaa dhibdee qaala'insa jireenyaatiif malli dhalchuu dhiisuudha jechuun ibsus ikoonomistoonni namoota dhalatan keessaa kan garaa qofa osoo hin taane saayintistoonni fi injiinaroonni innoveetaroonnii fi hojii uumtonni akka dhalatan waan beekaniif qaala'insa jireenyaatiif furmaanni dhala dhaabuudha hin jenne. Uummanni Itoophiyaa kan rakkoo siyaasaa fi waraanaa hawaasummaa fi diinagdee hiyyummaa fi hojii dhabdummaa malaammaltummaa fi deeggarsa mootummaan rakkataa jiru qaala'insa jireenyaa mallattoo rakkoo uummataa yaachisaa ta'eetii jira. Warshaan daabboo shaggar kan sa'aatii tokko keessatti daabboo 80,000 oomisha jedhamee dubbatameef erga cufamee ji'a 2 ta'uuf deema jedhamuun dubbatama. Sababni cufameef akka muummeen ministeera Itoophiyaa jedhe baay'ina namaatiif osoo hin taane daakuun daabboo ittiin hojjetan waan qaalaweef cufame jedhamee himamaatii jira. Magaalaa miiliyoononni nyaatanii buluuf rakkatan keessa jiraatan keessatti qophiileen mootummaa gatii qaaliin qophaa'an paarkiileen bashannanaa addabaabaayyiiwwan miidhagfamuun itti fufaniiti jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad qaala'insa jireenyaa salphisuun hojii dhabdummaa fi hiyyummaa dargaggoon keessatti kufee cinatti dhiisuun magaalaa Finfinnee qofa keessatti piroojeektiiwwan baasii biiliyoona 10tti tilmaamamaniin hojjechiisaati jira. Haaromsi mana qopheessaa magaalaa Finfinnee qofti birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 haaromfame. Biyya kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti hongeen waggoota 40 as mudatee hin beekne mudate keessatti biyya sababa hongeetiin lammiileen miiliyoona 6.8 beela'an keessatti biyya sababa waraanaatiin lammiileen miiliyoona 9.8 deeggarsa barbaadan keessatti bulchiinsi Abiyyi Ahmad haaromsa mana qopheessaa tokkoof birrii biiliyoona 2.2 baasii godhe.
Oromiyaa godinoota 8 keessatti hongeen lubbuu beeyladoota 10,000 nyaateem lubbuu namaa qoraatii jira. Kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo oomishni qamadii wabii midhaan nyaataa Itoophiyaa ta'uun oomishamaa jira jechuun qamadii abbaa qabeenyaa tokko keessa dhaabbachuun waa'ee oomishaa dubbatu. Garuu Booranaa fi Gujiin, Baalee fi Harargeen, Shawaa fi Arsii keessatti uummanni miiliyoona tokkotti siquun wabii midhaan nyaataa dhabuun rakkoo lubbuutiif saaxilameetii jira. Horroo Guduruu Wallagga baaf Shawaa Lixaa keessatti uummanni 260,000 ta'uun humna finxaalessa Amaaraa mootummaan meeshaa ammayyaa hidhachiiseen bobbaaseen qabeenyi isaanii guutuun gubachuun kan hafe saamamuun qe'ee irraa buqqa'uun biyya isaanii keessatti midhaan nyaataa barbaadaatii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata 800 ol kan hongeen miidhamee fi uummata 200,000 fi 60,000 kan faannoon weeraramee buqqa'ee walitti uummata miiliyoona takka ta'aniif birmachuu caalaa naannoo Amaaraa, naannoo Affaarii fi naannoo Somaaliitiif birrii miiliyoona 200 siquun deeggarsa kenneetii jira. Rakkoon daballii meeshaalee bu'uuraa rakkoo Itoophiyaa akka ta'e waan bobbuleem qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 35 irra gaheem qaala'insi midhaan nyaataa immoo dhibbeentaa 41 irra gaheetii jira. Itoophiyaan waraana qofaan osoo hin taane qaala'insa jireenyaatiinis raafamaatii jirti. Rakkoon dinagdee Itoophiyaa eessaa jalqabe jechuun dubdeebii isaa yoo mil'anne walwaraansi Itoophiyaa jalqabuu hordofee dhiibbaan biyyoota lixaa akkuma Itoophiyaa irratti jabaataa dhufeen ministeera muummee Itoophiyaa irraa jalqabee hamma hooggantoota naannootti Itoophiyaan mootummaa ergamtoo hin qabdu qamadii naqazaa'itu nutti hafa malee homtuu nurraa hin hir'atuu fi dhaadannoo noomoor jedhuun dhiibbaa biyyoota lixaa balaaleffachuu osoo hin jalqabin dura mootummaan bilisiginnaa biyyoota lixaa har'am maqaa gidduu lixiinsaa fi birmaddummaa biyyaatiin qeequtanam michuu Itoophiyaaf deeggartoota riiformii Itoophiyaa jechuun faarsaatii ture. Dhaabbilee biyyoota lixaa birmaddummaa Itoophiyaaf rakkoo dinagdee Itoophiyaa dhalchan jechuun osoo hin qeeqin duras dhaabbata mallaqa addunyaa yookaan International Monetary Fund fi baankii addunyaa yookaan World Bank dhaabbilee akka haadhaati jedhamuun muummicha ministeeraatiin faarfamaniitii jiru. IMF qabeenyi nuuf murteessaa jiru dhibbeentaan 700 guddina qaba. Namoonni tokko duraanuu liqaan nurra jira ammallee liqaa nutti dabalaa jirtanii jedhu dhaabbata mallaqa addunyaa fi baankii addunyaa irraa liqeeffachuun akka waan haadha ofiirraa liqeeffachuuti. Mootummaan baankii addunyaa fi dhaabbata mallaqa addunyaatiin haadha jedhee ture wayitam dhaabbileen kun gargaarsa nuti isiniif kenninu waraanaaf oolchitanii hin kenninu jechuun harka isaanii sassaabbatan dhaabbilee impeeriyaalistootaa jechuun abaaraati ture. Biyyoonnii fi dhaabbileen biyyoota dhiyaa qamadii naqazaa'ee fi doolaara baajannii Itoophiyaa irratti hundaa'uun ramadamuu qabannaan lammiilee miiliyoona 15 ol sababa hongee fi waraanaatiin beela'aniitii jiru. Investoroonni ammoo Itoophiyaa irraa baqataniitii jiru. Bakka investoroota dirooniin Chaayinaa fi Tarkiin Iraaniif Dubaay Itoophiyaa seenaniitii jiru. Meeshaan waraanaa ammayyaa Raashiyaa fi gamtaa Emireetota Arabaa irraa gatii qaaliin galuu isaanii odeeffannoo mul'isan bahaa turaniitii jiru. Rakkoon qaala'insa jireenyaa fi beelaa hojii dhabdummaa fi hiyyummaan yeroo san irraa jalqabe. Mootummaan bilisiginnaa waraana keessa turros rakkoon dinagdee keessa galuu dhabuun na dinqee ture jechuun kibxata darbe dubbateetii ture. Ogeessonni dinagdee fi uummattoonni Itoophiyaa kana caalaa rakkoon dinagdee biroo jira jechuun gaafii gaafataniif muummicha ministeeraa deebii ta'uu kan danda'u sanbataa fi dilbatam manneen foonii guutuudha jechuun dubbateetii jira. Walwaraansa Itoophiyaa ji'oota 16 adeemsifamaa jiru keessatti mootummaan humna namaa gara misoomaa osoo hin taane gara waraanaa bobbaasaa ture. Piroojeektoota lammiilee biyyattiif carraa hojii uumanii fi investoroota simachuu caalaa hojiin mootummaa Itoophiyaa meeshaa waraanaa biyya alaatii galchuun waraana hidhachiisuu fi duulchisuu ta'e. Kun ammoo uummanni biyyattii oomisha irratti akka hin bobbaane godhe. Investoroonni Itoophiyaa irraa baqachuu fi lammiileen biyyattii oomisha osoo hin taane dirree waraanaatti duuluun oomishni gabaa alaatiif ooluun akka dhabamu godhe. Oomishni gabaa alaatiif oolu dhabamuun ammoo sharafa alaa dhabamsiisuun qaala'insa jireenyaa biyya waraanaa fi piroopoogaandaa sobaatiin afuufamte keessatti ol kaase.
walwaraansim Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa turem dinagdee Itoophiyaa cabsuufim koffisuu keessatti shora ol aanaa taphatee jira jedhamuun dubbatamaam. Paarlaamaa ijaarsi paarkii fi addabaabaayim piroojeektii gurguddaa mootummaa ta'uun irratti dhiyaate kana irratti ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuum irratti mootummaa naannoo Oromiyaatiin raawwatame jedhamu irratti gaafiin bakka bu'aa uummataa irraa ka'ee fi deebiin muummee ministeeraa irraa deebi'es hin jiru. Ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuum qaamota mootummaa naannoo Oromiyaatiin raawwatamuu isaa miseensi paarlaamaa Hangaasaa Ibraahim kanaan dura fuula miidiyaa hawaasaa meetaa irratti tamsaasa kallattiitiin dubbatus teessuma paarlaamaa kibxata darbee irratti hafuura hin baafanne. Ragaan OMN ajjecha abbootii gadaa kana irratti argates qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa 20 tarreem maqaa isaanii eerus manni maricham ajjecha kana irratti waa hin jenne. Dhumaatii humna finxaalessa Amaaraatiin ummata Wallagga Baaforroo Guduruu Wallaggaam aanota akka Amuuruum Kiiraamuum Jaardagaa Jaarteem Giddaa Ayyaanaam Guutoo Giddaam Abbee Dongooroom Limmuum Angar Guuteem Galiilaam akkasumas Shawaalixaam aanaa noonnoom daannoof Jibaat keessatti keessummeessaa jiran ilaalchisees wanti dubbatame hin jiru. Ajjechaan jumlaa ummata Walloo irratti raawwatamaa jiruuf maaliif kan jedhee gaafates hin jiru. Ajjechaan humnoota tika mootummaatiin dargaggoota irratti fudhatamu maali hin jedhamne. Waltajjii rakkoon uummataa maaliif jedhamee itti gaafatamu osoo hin taane waltajjii mootummaan biltsiginnaa itti faarfameef jajame ture. Waa'ee rakkoo Oromoo fi Oromiyaa maaliif dubbatamuu dhabe gaafii jedhuuf deebiin geggeessaan Itoophiyaa bakka bu'aa Affaar kan waraana uummanni Affaar TPLF waliin wal waraanaa jiru irratti mootummaan uummata Affaar cinaa dhaabbataa hin jiru jechuun gaafateef deebiseem deebii ta'uu danda'a. በደንብ እንደምታውቁት hundi keessan akkuma beektan seera amma jiruun bakka bu'aa uummataa malee bakka bu'aa sabaa hin jiru. Ani uummata Gommaa bakka bu'aa malee uummata Oromoo bakka bu'ee እኔ በጎማ ወረዳ የሚኖሩ ህዝቦች ተወካይ ነኝ እንጂ ኦሮሞ ተወካይ አይደለሁም። Rakkoon uummanni Oromoo keessummeessaa jiru dubbatamuu dhabuun bakka bu'oota uummataa keessam bakka bu'aan uummata Oromoo akka hin jirre eera jenneem yoo fudhanneem dhugaa irraa hin fagaatuum. Sababbiin isaa Oromoon dhuunfaan achi keessa jiraachuu danda'am. Garuu kan Oromoo bakka bu'eem Oromoon achitti ergateem hin jiru. Osoom bakka bu'aan Oromoo achi keessa jiraateem duutii uummata Oromoo irratti labsameem maaliif akka labsameem ni dubbatama ture. Gara biraan ammoo ministeerri muummee bakka bu'aan Oromoo achi keessa akka hin jirre ibseetii jira. Rakkoo lammiileen Itoophiyaa Saa'udii keessatti keessummeessaa jiran ilaalchisuun gaafii ka'eef deebii kan laate mootummaan Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saa'ud Arabiyaa jiran hundi Itoophiyaa ta'uu isaanii nama shakkisiisa jedhe. ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። Hundi isaanii Itoophiyaa ta'uun nama shakkisiisa. Namoonni kunniin karaa seeraan alaatiin deeman hundi isaanii paaspoortii warra qabanii miti. Hundi Itoophiyaa ta'uun isaanii mirkanaa miti. Hundi isaanii asii Su'uudii deemuun isaanii beekuun ni rakkisa. Namoonni nama ajjeesuun leenji'an keessa jiru jedhama wantoota baay'eetu dubbatama. Lakkoofsis ol ka'aadha. Kuma dhibbootaan lakkaa'amu. Lammiilee kanneen cal'ifnee osoo galchinee uummanni Itoophiyaa waan qabu waliin nyaateem rakkatees ta'u ni jiraata. Garuu rakkoon akka waliin hin dhufneef dhaabbanee qorachuun waan barbaachisu. አብሯቸው ግን 10 ሰዎች ካሉ አብሮ ከመጡ በኋላ የሚደርሰው ጥፋትና አደጋ በተለይ በነበርንበት ሁኔታ አደገኛ ነበር። jechuun saffisaan rakkoo lammiilee kanaaf furuuf fedhii akka hin qabne ibseem. Mootummaan ilaalcha siyaasaa qofaan lammiilee isaa manneen hidhaa biyya ormaa keessatti dararamaa jiran lammii koo ta'uun shakkiidha jedhuun mootummaan humna waraana alaatiin lammiilee isaa waraanuun mootummaa biltsiginnaa kan Itoophiyaa bulchaa jirudha. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saa'udii keessatti hidhaman Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkaneessuuf Itoophiyaa ta'uu isaanii himachuu fi afaanota Itoophiyaa dubbachuu caalaam maatiin isaanii Itoophiyaa keessa jiraachuu isaanii caalaam waggootaaf biyya ormaa ta'anii dinagdeen maatiif biyya isaanii gargaaruu caalaam raajii akkamii uumaniin mootummaa Itoophiyaa amansiisuu danda'aniin gaafiidha. Marii humnoota TPLF wajjin adeemsifamaa jiru wal qabateem torbaan sadii dura pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaa Itoophiyaa wajjin karaa alkallattiitiin mari'ataa jirra jedhus kibxata darbe Abiyyi Ahmad Aliin hanga ammaatti mariin adeemsifamaa jiru hin jiru garuu TPLF dursam nageenyaaf kennee taanaan ni mari'anna jechuun dubbateem.
ድርድር mariin jira kanneen jedhaniif hanga ammaatti mariin taasifame hin jiru. Waa'ee marii yeroo haasa'amu ni dhaga'ama garuu hanga ammaatti mariin adeemsifame hin jiru. ድርድር አልደረገም። Yeroom Abiyyi Ahmad mariin adeemsifamaa jirum hin jiru jedhum kan mariin adeemsifamaa hin jirrem ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo maaliif Maqaleetti deddeebi'am gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa duraam Feeltimaanii fi kan ammaam Satarfiildi maaliif Finfinneetti deddeebi'an jedheem miseensi paarlaamaa tokko kan gaafate hin jirum. Yaa'iin paarlaamaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti TPLF wajjin mari'achuun hin yaadamu jedhamuun irratti haasa'amem bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti TPLF wajjin yoo mari'annem rakkoo hin qabu jechuun irratti dubbatamem. Yaa'ii manni maree bakka bu'oota uummataa bitootessa 15 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adeemsise irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad akkas jechuun TPLF wajjin mari'achuun akka hin danda'amne ibsem. ለተከበረው ምክር ቤት መግለጽ መፈልገው ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። TPLF jechuun akka daakuu qilleensa irratti bittinnaa'eeti. Kana boodaan walitti qabneen daakuu gochuu hin dandeenyu. Isa dhiifneem humna haaraam humna barateem yaada baranii namoota mul'isiisuu danda'an Tigraay keessatti uumuun ni danda'ama. Namoota baay'eetu jira, beektota baay'eetu jira. Kabajamoon paarlaamaan kun mootummaan dhiisi jedheem namoonni tokko tokko kan baqatan dhufanii mootummaa haa ta'an jedhameem osoo Maqaleetti deebi'anii ija kamiin miidiyaa irratti dhiyaatanii akka kaleessa dubbachuu danda'u. Bifti isaanii waan bade qofaa fi miti hamileen isaanii hin jiru. Eenyutu isaan dhagaha? Eenyutu isaan amana? Kana booda hin ta'u umuramee jira. Kuni seenaa waraanuu baannes irra hin deebi'amu. በፍጹም ብንዋጋ ባንዋጋ አይደገምም። Mootummaan bitootessa bara 2013 TPLF wajjin mari'achuun hin yaadamu jedheem bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii wal fakkaataa paarlaamaa Itoophiyaa irratti muummicha ministeeraa wal fakkaataan TPLF nageenyaaf dursa yoo laateem mari'achuu wanti nu dhowwum hin jiru jedheem. የሰላም አማራጭ ካለ Filannoon nageenyaa yoo jiraateem TPLF qalbii yoo bitateem waraanni akka isa hin baafneem akka hin mo'anneem yoo hubateem nuti gammachuun simanna. እኛ በደስታ ነው የምናየው። Haasaan ministeera muummee bara 2013 fi bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti paarlaamaa Itoophiyaa irratti taasiseem wal bira qabneem haa dhageeffannu. ለተከበረው ምክር ቤት መግለጽ መፈልገው ቲፒኤልኤፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። TPLF jechuun akka daakuu qilleensa irratti bittinnaa'eeti. Kana boodaan walitti qabneen daakuu gochuu hin dandeenyu. Isa dhiifneem humna haaraam humna barateem yaada baranii namoota mul'isiisuu danda'an Tigraay keessatti uumuun ni danda'ama. Namoota baay'eetu jira, beektota baay'eetu jira. Kabajamoon paarlaamaan kun mootummaan dhiisi jedheem namoonni tokko tokko kan baqatan dhufanii mootummaa haa ta'an jedhameem osoo Maqaleetti deebi'anii ija kamiin miidiyaa irratti dhiyaatanii akka kaleessa dubbachuu danda'u. Bifti isaanii waan bade qofaa fi miti hamileen isaanii hin jiru. Eenyutu isaan dhagaha? Eenyutu isaan amana? Kana booda hin ta'u umuramee jira. Kuni seenaa waraanuu baannes irra hin deebi'amu. በፍጹም ብንዋጋ ባንዋጋ አይደገምም። የሰላም አማራጭ ካለ Filannoon nageenyaa yoo jiraateem TPLF qalbii yoo bitateem waraanni akka isa hin baafneem akka hin mo'anneem yoo hubateem nuti gammachuun simanna. እኛ በደስታ ነው የምናየው። Fuula miidiyaa irratti ittiin dhiyaatu hin qabuum hamilee hin qabuum mootummaa ta'uu hin danda'uum akka daakuu qilleensa irratti bittinnaa'eem jiram kan jedhame TPLF fuula miidiyaa irratti ittiin dhiyaatu qabateem hamilee cimaa horateem qilleensa keessatti bittinnaa'e irraa walitti qabameem ministeera muummee Itoophiyaa fi mootummaa isaa wajjin taa'ee mari'achuuf qophaa'aa jira. Itoophiyaan dhukaasa dhaabdee marii akka adeemsiftuuf qaamonni gaafatan hundi mootummaa Itoophiyaatiin cunqurfamanii jiru. Diina jedhamanii jiru. Ta'us Ameerikaa fi Awurooppaan dhukaasa mootummaa Itoophiyaa dhaabsisuuf ulee qoqqobbii mootummaa Itoophiyaatiin dhaanan luqqifatanii turuun isaanii ni yaadatama. Ameerikaan qondaalota Itoophiyaa irraa oggura fiizaa kan keetteef deeggarsaaf liqaa kan dhoowwatteef carraa gabaa bilisaa agawaa kan irraa fudhatteef
Itoophiyaan lammiiwwan ishee irratti yakka namoomaa raawwattee jirti. Sababa waraanaatiin namoonni nagayaa ajjeefamanii jiru jechuun waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka bahum beelaa fi gudeeddaan akka meeshaa waraanaatti hin tajaajilleef rakkoon biyyattii keessa jiru qawween osoo hin taane mariin akka furamuuf jechuun kan baafte yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa mooyyalee deemuuf viizaa na hin barbaachisu jechuun itti qoosaa turaniiti jiru. Amma ammoo mootummaan Ameerikaa wixinee seeraa HR 6600 jedhamu kan Itoophiyaa fi Eertiraa qoqqobuu danda'u qopheessaa jira. Wixineen kun miseensa mana maree koongirensii Niiwu Jeersii kan ta'an Tom Malinowskiin qophaa'ee mana maree bakka bu'oota Ameerikaatti dhiyaate. Wixineen mana maree miseensa koongirensii Ameerikaa kanaan bahe kun mata duree Ethiopia Stabilization Peace and Democracy yookaan Itoophiyaa tasgabbeessuu nageenyaaf dimokiraasii jedhuun qophaa'e. Wixinee Waashingtan DC'n qopheessaa jirtu kanam Finfinnee fi Asmaraan jabeessanii mormaniiti jiru. Wixinichi pirezidaantii Ameerikaatiin kan raggaasifamu yoo ta'e Abiy Ahmed kan Itoophiyaa bulchuuf Isaayyaas Afwerqee kan Eertiraa bulchuuf dhimmoota akka nageenyaa mallaqa yookaan ammoo investimentii fi immigireeshiniitiin ni qoqqobamu jedhamee eegama. Wixineen kun namoota Itoophiyaa keessatti tasgabbii fi sirna dimokiraasii akka hin jiraanne taasisan akka qoqqobamaniif pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden kan gaafatudha. Qoqqobbiin kunis namoota dhuunfaa viizaa fi qabeenya isaanii irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Isaanis waraana Tigraayis ta'e walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiran irratti dhukaasa dhaabuun gara mariitti akka hin galamneef kanneen danqaa ta'anii fi walitti bu'iinsa biyya keessaa fi waraanni Tigraay akka babal'atuuf sababa kanneen ta'an kanneen sarbama mirga namoomaa duguggaa sanyii yakka namoomaaf badiiwwan biroo raawwatan kanneen deeggarsi namoomaa akka hin dhaqqabneef danqaa ta'anii fi kanneen hojjettoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii gamtaa Afrikaaf dhaabbilee namoomaa miti mootummaa irratti haleellaa raawwatan haleelluuf kanneen karoorfatan kan hooggananii fi kanneen waraana waliinii Itoophiyaa keessatti hirmaatan yookaan kanneen mallaqaan deeggaran akka qabeenyi isaanii hin sochooneef pirezidaantii Baayideniin akka murteessamuuf kan gaafatudha. Guraandhala 4 bara 2022 gara koree dhimmoota alaa koree dhimmoota seeraa tajaajilaawwan faayinaansii tajaajilaawwan ittisaattis ergameetii jira. Achi booda deebi'ee kan raggaasifamu yoo ta'e qoqqobbiin kun qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti roobuuf deemaati jira. Yeroo Ameerikaan harka isii gara Itoophiyaatti diriirsite kanatti masaanuun Ameerikaa Raashiyaan Yuukireen weeraruun addunyaa rifachiifteetii jirti. Waraanni qabbanaan ji'ootaaf Raashiyaaf Yuukireen jidduutti adeemsifamaa ture kamisa darbee guraandhala 24 bara 2022 misaa'ila waraanni Raashiyaa dhukaasteen jalqabeetii jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin biyya pirezidaantii taatoo fiilmii Volodimir Zelenskiin Yuukireen weerareetii jira. Volodimir Zelenskiin bara 2015 fiilmii mata dureen isaa Servant of the People jedhamu irratti taatoo ta'uun hojjeteetii ture. Fiilmiin kun TV'n darbaa kan ture yoo ta'u uummata Yuukireeniin fiilmii baay'ee jaallatameedha. Asuma irraa ka'uun bara 2018 paartii Servant of the People jedhamu ijaaramuun Volodimir Zelenskiin addunyaa fiilmii irratti beekamu irraa gara addunyaa siyaasaa ce'uun pirezidaantii Yuukireen ta'e. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin tarkaanfii waraanaa adda ta'een meeshaalee waraanaa hiikkachiisuuf ilaalcha naazii Yuukireen keessaa balleessuuf tarkaanfii fudhanne jedhe. Haa ta'u malee galmi weeraraa Raashiyaan raawwataa jirtu kun walii galaan ifaa miti. Biyyoonni lixaa Raashiyaa irratti qoqqobbii buusaatii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Baayiden pirezidaantiin Puutiin waraana karoorsan filachuun lubbuu namootaa dabarsuu fi namoota hedduu dararuuf jira. Ameerikaan biyyoota michuu waliin ta'uun qoqqobbii diinagdee Raashiyaa adabu buusuuf wal ga'uuf jiru jechuun dhaadateetii jira. Qoqqobaatis jira. Hooggantuun Komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen Puutiin waraana Awurooppaatti deebisee fiduu isaatiif itti gaafatama wayita jettuun ministeerri muummee UK Boris Johnson qoqqobbiiwwan diinagdee Raashiyaa laaffisanii fi akka hin ammayyoomneef humna isa dhabsiisan ni buusna jedhe. Chaansilariin Jarman Olaf Scholz biyyoota baha Awurooppaa cinaa akka dhaabbatan himuudhaan
Puutiin dogongora isaatiif gatii jabduu baasaa jedhaniiti jiru. Waraanni kun meeshaalee waraanaa ammayyaan dabalamuun isaa humnoonni addunyaa irratti humna jabaa qaban wal qoodaa jiraachuun isaanii waraanichi gara waraana addunyaa sadaffaatti ce'uu akka danda'u sodaa uumeeti jira. Biyyoonni lixaa kanneen akka Ameerikaa, UK, Jarman, Faransaay, Kaanaadaa, Xaaliyaaniif kanneen biroo waraana Raashiyaan bante balaaleffachuuf Raashiyaa qoqqobaa kan jiran wayita ta'u. Chaayinaan ammoo rakkoo nageenya Raashiyaan qabdu ni hubanna jechuun deeggarsa Raashiyaaf qabdu argisiisaa jirti jedhamuun dubbatamaati jira. Biyyoonni Ameerikaa morman kanneen akka Chaayinaa, Iraan, Kooriyaa kaabaa ifatti Raashiyaa cinaa yoo dhaabbatan waraanni addunyaa sadaffaa ka'uu malaan ammoo sodaa xiinxaltootaati. Pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin gaafii Ameerikaan maatii kee waliin si baafna jechuun gaafatteef ammatti meeshaa waraanaa qofa na barbaachisa biyya koo Raashiyaa irraa ittisuuf nin falmadham jedheeti jira. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti ka'e dhumti isaa maal ta'am ollee bulleem mil'ooti banaa waliin argina. Ansaraa sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan mil'ooti banaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaali. Torbaan qophii wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deebinutti torbeen torbee milkii.